Number 1. Qorannaadha jalqaba isan sila jedhe. Analysis baay'een gochuun hin dandeenya. Simply namoonni baay'een kan isaan primary basic ishee ta'e qorannaadhaan haala jireenya ofii beeku. Jabinni koo maali? Dadhabbiin koo maali? Carraan koo maali? Waan an sodaadhuuf wanti na yaaddeessu maa inni? Wanti na sodaachisu maa inni? What do I fear in my life? Maal faan sodaadha? Maal faan yaadda? Maal faatu na rakkisa? Isa jedhu diinonni koo eenyu fa'i? My potential enemies, my virtual enemies, my imagined enemies, my threats. Isaan kana tarreetti baasu. Jedhee namni tokko barana sadarkaa jireenya dinagdee kooti fooyyeffachuun barbaada. It's a very nice desire. Barana hiyyuma keessaa ba'u mana koo jireenya koo maatii koo hiyyuma keessaa baasuun barbaada. Barreessi. Good. Erga isa kana barreessitee booddee attamittiin sana keessaa ba'uu danda'a. David Block kan jedhamu automatic millionaire kan jedhamu macaafa tokkoon dubbisaa ture gidduu kana. Automatic millionaire. How do I get out of poverty? Isa jedhu incredible systematic presentation. Namni hundinuu hiyyuma keessaa ba'uu hin danda'a. Namni kana anaan falmu yoo jiraate booddee haasa'uu dandeenya. Namni hundinuu hiyyuma keessaa ba'uu hin danda'a. Namni adda addaa yoo jiraate iyyuu mee warri kanatti amantan hirkadhaati ameen jedhaa. Namni hundinuu ni isin jedhe. Everybody can get out of poverty. Gaaffiin jiru ani akkan hiyyuma keessaa hin baaneef wantoonni na danqan maal fa'ii isa jedhu adda baafatee lafa kaa'achuu turre jira. Maal fa'iitu na danqa? Maal dhabuu kootu na danqa? Beekuman dhabemu, fayyaan dhabemu, carraan dhabemu, hojiin dhabemu, mootummaatu na dirqemu. Maaltu? What is my enemy? What is my which mountain shall I remove? Which enemy shall I defeat? Which problem shall I challenge? Mine, what is the threat? I'm sure Kantiban Kenya, his wish and his desire is to take Ambo out of poverty. How are we going to do it? How? New York badhaadhumaan guddoo haa taatu iyyuu malee sanyiin addunyaa kanarraa New Yorkitti nam'ee waan jiruuf hiyyeessis sooressis Afrikaanis Arabnis kiraayimiin achitti hin baay'ata ture saamichi akkuma kantiibaan keenya Finfinnee rakkatanii motorsaayikilii dhumti biyya sana keessa habadu jedhan akkuma kana rakkina guddaatu ture achittis. Kantiibaan magaalaa sanaa milkoomina isa guddaatti waan ceefi he is not only the mayor of New York, he is the mayor of America ittiin jedhan. The mayor of America, kantiibaa Ameerikaati ittiin jedhan. Akkaataa itti inni warra hojii hin qabneef hojii, warra rakkina qabaniif karaa, warra hattuudhaaf immoo sirriitti protection gochuu, security eeguu, dinagdee eeguu, biyyicha axaa'ee qulqulleessee biyya godhe. NYPD New York Police Department haaressee ijaare warra diraagiidhaan warra ajjeechaadhaan nama fixe hin moo'e. New Yorkiin wanjala keessaa baasuun hin danda'amaa jedhe namni amanu hin turre. New York baay'ee biyya guddaadha. Kiraayimiin garuu biyya sana biyyummaa keessaa hin baasaa kan jedhu gurguddoonni abdii kutatanii turan. Gattaa'ee akkas jedhe. New York akka isheen rakkina keessaa hin baane kan gochuu danda'an maal fa'i, eenyu fa'i,
diinonni magaalaa kanaa maayinni kan jedhu taa'ee barreesse tokko tokkoon isa kan attamitti moona isa kan attamitti moona isa kan attamitti moona isa kan attamitti moona hin hiriirse akka jeneraala duula geggeessutti hiriirse dinagdee warra dinagdee beekan fayyaa warra fayyaa beekan warra dragi keessaa ba'an rehabilitation warra beekan warra crime warra beekan warra mana hidhaa katatti mana hidhaa treat warra godhan waa'ee barnoota warra barnoota beekan hin hiriirse hunduma akka duulaatti akka armchair leadership isa jennu armchair leadership isa taa'anii barcuma tashkarkaarii irratti geggeessan miti the battlefield leadership akka nama dirree waraanaa irraa hoogganutti akka nama waraana hoogganutti kanaan asiin dhayi asiin qabi asiin duuli asiin cabsi asiin godhi isa jedhu resource jiru mobilize godhe he cleaned up the city isarraan kan ka'e amma lafti taakkuu tokko New York keessaa argachuun abjuudhaan malee dhugaadhaan hin danda'amu kiraayii argachuun iyyuu waan kan biraati bitachuun haafu he made the city the most expensive city in the world and he became the mayor of America firoo tokko haala har'a keessa jirru keessaa ba'uudhaaf armchair leadership idhaan hin dandeenyu we have to get into a battlefield leadership dammaqnee hirriba keessaa kaane akka nama waraana geggeessutti dhimma fayyaa dhimma barnoota dhimma dinagdee dhimma tokkummaa dhimma jaalalaa dhimma siyaasaa dhimma crime dhimma dargaggootaa kan akka nama duula geggeessutti that way this generation dhaloonni kun hin hojjeta dhaloonni dhufu badhaadhummaadhaaf boqonnaasaa hin hammata dhaloonni kun garuu itti dafquutu irra jira eessaa ka'a SWOT analysis ni jennu isa traditionally beennudha maalirraan kaasuu barbaada kaatii dubartii jedhamtu biyya Ameerikaatti kaatee nu wajjiniin as dhufte yeroo sana muummeen keenya har'aa muummee ministeeraa hin taane dubbifne kana booddee rakkina keenya rakkina biyya kanaa waa tokko tokko itti himne akkas nuun jette rakkina baay'ee nutti himtaniittu rakkina kana keessaa ba'uu kan isin dhorke garuu maalinni nuun jette what are the threats and the challenges nuun jette rakkina keessaa ba'uudhaaf inni jalqabaa rakkina kee beekuu miti diinota kee eenyufaa akka isaan ta'an beeki generaalli dirree waraanaa keessaa waraana geggeessu inni guddaan military science yoo dubbiftan a good general would never underestimate his enemies diina isaa gad xiqqeessee ilaalu diinota isaa qorataa oola eenyu diinni koo as galagashee achi galagashee as galagashee urgufee gadi galagashee hamma diinni isaa ga'u bara diinota kee akka dhuunfaatti akkati rakkina keessaa hin baane kan si godhe diinota kee bada kana booddee not armchair leadership battlefield leadership idhaan yoo galte keessaa hin baataa yoo amanteef hirkadhuuti ameen jedhi attam waasin dammaqsaa jira number 2 karoora baafachuudhaaf inni jalqabaagaa qorannee carraa keenya humna keenya yeroo keenya diina keenya baafnee baruudha erga isa barree booddee inni lammataa mul'ata ifaa fi galma qulqulluu lafa kaa'uudha mul'ata ifaaf galma qulqulluu Dwight Eisenhower waan tokko jedha kantiibaa tarree ishee kana na dhaga'i gaarii walitti Dwight Eisenhower pirezidantii Ameerikaas ture jeneraala waraana Ameerikaas ture akkas jedhe gaafa karoora baafattu gatteessee baastaa jedhe dirree waraanaa keessa jirta miti waraana kan akkatti mootu teessee you plan dirree waraanaa keessa gaafa galtu garuu jedha
Pilaaniiti karoorati baasaa turte hundinuu useless akka inni ta'e bartaa jedhe. Kana booddee maal goota jedhe? Pilaanii isa kanaan duraa cirteetu pilaanii haaraa immoo baastaa jedha. Reality will always change your plan. Karoora isa kaleessaa jettee hin du'in jechuusaati. Haaluma keessa jirtu